بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتو كبجمتو توردفتوتا تورا ميديا كوتي رتي أرقمتن نغا كيساني بغا جراتني سنين جدا إغاغا في ديبي كوتا سادفا واي سينا صاحبوتا الرقين جرا ديهادا سنين جدا إغا واني سنين فنقل كومنتي رتي لنا بريسا إغاكا كومنتي لايكي اللي شيري أكنا أبغوتاني أكنا يجبيستانو سنين جدا بوليوان كي جاغر يوتيوب چانالي كي جالي سينتاني أكا لايك شير نابغوتانو كبجاف جالالان أسومان سنغا فدا garuma barnoota keenya kan guyyaarraa qabadde dhufetti kanan isin dabarsu taati na wajjiniin turtii gaarii. Gaaffii tokkoffaa, sahabaan kami kan seefiin erkaa cabnaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ulee itti kennanii jennaan seefii ta'e? Sahabaa kamii kan seefiin erkaa cabee jennaan ergamaan rabbii ulee itti kenninaan uleen sun deebi'ee seefii ta'e sahabaa kamii jedha? Hamza, با عمر، چا زبير، دا أكاشا. deebiin ukkaashaadha jechaadha. daa taa jechaadha. sahabaan seefiin itti kenname seefiin erkaa cabee jennaan uleetti jijjiirame ukkaashaadha jechaadha. Gaaffii tokkoffaan. Fi lammaffaa, sahabaa kamii kan jibriilii yeroo lama arge? Sahabaa kamii kan jibriilii yeroo lama arge? Gaaffii lammaffaan. A. Nu'maan ibnu Saabit. B. Abubakir Siddiq. C. Umar ibnu al-Khattaab. D. Sa'ad ibnu Abi Waqqaas. deebiin A. Nu'maan ibnu Saabitii jechaadha. kan jibriiliin alayhi salaam yeroo lama argee jechaadha. sahabaa keessa Nu'maan ibnu Saabitii. Gaaffii lammaffaa. Gaaffii sadaffaa, nabiyyi kami samii keessatti kan ruhiin isaa fuudhame? samaayii keessatti kan lubbuun isaa fuudhame nabiyyi kamii jedha? A. Muusaa alayhi salaam. B. Haaruun alayhi salaam. C. Idriis alayhi salaam. D. Aadam alayhi salaam. Gaaffii sadaffaan, Idriis alayhi salaamii jechaadha. kan rabbiin ruhii isaa samaay keessatti fuudhe Idriisii jechaadha. Nabi Idriis alayhi salaam. Gaaffii arfaffaan akkas jedha, nabiyyi kamii nabiyyiin lolaaf utuu deemaa jiruu aduun isatti dhiite? asiin dura nabiyyi irraa ta'e tokko ni duule. ganda inni itti duulu fedhetti ogguu dhihaatu naannoo salaata asrii ture. aduun ihuutti dhihaattee aduun yoo dhiite duula sana geggeessuun hin danda'amu boromtaa sanaa yoo taate malee. nabiyyichi aduun akkas jedhee, yaa aduu ati ajajamtuudha, ajaja rabbiitiin deemta, anis ajajamaadha, ajaja rabbiitiif deema jedheen. aduun booda rabbiin aduu sana dhaabee fi hanganni lola sana geessisee xumuree jedhu. egaa booda sanii lola sanallee hinjifatee booji'ee nasriidhaan deebi'ee jechaadha. egaa nabiyyiin sun maqaan isaadha eenyu? nabiyyiin aduun isaaf dhaabbattee rabbiin gabrootan akkasiifaa qaba. maqaan nabiyyi sanaa eenyu jechaadha. Gaaffii arfaffaan. A. Nabi Ibraahim alayhi salaam. B. Nabi Yuusha'i ibnu Nuun. C. Nabi Aadam alayhi salaam. D. Nabi Nuux alayhi salaam. deebiin baa nabi yuusha'i ibnu nuun
alayhi salaam egaa isaa jechaadha kan utuu lolaaf deemaa jiru waqtii aduun lixaa jirtu asriin geenyaan rabbii isaa kadhatee yaa rabbi aduu kana naaf dhaabii anis ajajameen deemaara ati ajajamtee deemaarta dhaabbadho deeni rabbiin bakkuma isiin jirtu sanatti isaaf kadhaabe nuun yuusha'i ibnu nuunii jechaadha gaaka warri qissaa himanutti jechaadha. kabajamtoota hordoftootaan gaafiif deebii koo seenaa sahabotaa kutaa sadaffaan kan asirratti dhaabbatu tahaa jechaadha. kutaa arfaffaadhaan kan walitti deebinu taana egaa tiktookiin daqiiqaa dheeraa waan namaaf hin danda'amneef egaa guutuu viidiyoo kan kootii immoo gara YouTube chaanaalii illee deemtanii daawwachuu dandeessu. waan na dhaggeeffattaniif galatooma. haga barnoota biraa kutaa arfaffaatiin walitti deebinu gaaffii kana wal fakkaatuun nagaan na eegaa isiniin jedhaa. waan isin dhibe immoo koomentii irratti na gaafadhaa. akkasuma hiriyoottan keessaniif sheer duit follow naa godhaa na jajjabeessaa. anis akkan kanarratti jajjabaadhee hojjedhu irratti na gargaara. du'aa illee naa godhaa isiniin jedhaa. egaa khayrii irratti wal gargaaruun hunduma keenyaafuu khayriidha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gaafiif deebii kutaa arfaffaarra geenye jirra. barnoonni keenya guyyaa irraa kan kutaa arfaffaa walitti deebinee jirra. viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. sheerii illee godhaa hiriyoottan keessaniif na wajjiniin hanga xumura qophii kiyyaatti turtii gaarii. gaafii tokkoffaan Hamzaa ibnu Abdul Muttalib namichi ajjeesee maqaan isaadhaa eenyu jedha. namni Hamzaa ajjeesee maqaan isaadhaa eenyu? a Abdi Jubeer ibnu Mu'ayt, b Suraaqa ibnu Maalik, c Abu Sufyaan ibnu Harb, d Abu Jahal. deebiin a Abdi Jubeer ibnu Muxciim yookaan Wahshiyyiidha jechaadha. kan guyyaa lola Uhudii Hamzaa ibnu Abdul Muttalib xiyyaa waraanee ajjeesee jechaadha. gaaffii lammaffaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam guyyaa lola Uhudii mushrika tokko morma keessa waraananii ajjeesanii maqaan mushrika sanaa eenyu jedhama? kan isaan morma keessa waraananii ajjeesan a Ubay ibnu Khalaf, b Walid ibnu Mughiraa, c Abu Jahal, d al-Aswadi. deebiin a Ubay ibnu Khalaf jechaadha. ergamaa rabbii morma isaa keessa waraananii Ubay ibnu Khalaf a deebiin jechaadha. gaaffii sadaffaa Aliyyi ibnu Abi Xaalib radiyallahu anhu hijiraa dura bara meeqaa dhalate? Aliyyi ibnu Abi Xaalib hijiraa dura bara meeqaatii kan inni dhalate? a hijiraa dura bara 10, b hijiraa dura bara 12, c hijiraa dura bara 23, d hijiraa dura bara 25. deebiin c hijiraa dura bara 23 dhalatee jechaadha. Aliyyi ibn Abi Xaalib radiyallahu anhu. gaaffii arfaffaa Aliyyi ibn Abi Xaalib radiyallahu anhu namichi ajjeese maqaan isaadhaa eenyu jedhama? namichi Aliyyi ibn Abi Xaalib ajjeese eenyu maqaan isaadhaa? a Abdallah ibn Muljim, b Abdallah ibn Qama'a, c Abdallah ibn Shihabi. a Abdallah ibn Muljimi jechaadha. namichi Aliyyi ibn Abi Xaalib ajjeese egaa Kawaarijaadha. namni Aliyyi ibn Abi Xaalib ajjeese jechaadha quufatti kan inni awwaalame hijiraa 40ffaati jechaadha. kan Aliyyi ibn Abi Xaalib du'ee jechaadha.